qusannaan guddinaa fi bu'uura waan ta'eef uummanni keenya aadaa qusannaa jabeeffachuun diinagdee of danda'uu fi hojjechuu qabaa jiran pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee dhiyoo kan ta'ame irratti erga dabarsaniin dhimma kana Feesel Adam kana qindeessee jira. Wantoonni gurguddoon shan xiyyeeffannoo olaanaa barbaadu. Tokkoffaaf inni dura qusannaa gosa lamatu jira. Qusannaan namni dhuunfaadhaan gaggeessu jira. Lammaffaan qusannaan mootummaan karaa galii funaanuutiin gaggeessu jira. Qusannaan namni dhuunfaan gaggeessu investimentiitti ce'uu qaba. Qusannaan mootummaan karaa galiitiin walitti qabu misooma dinagdeef hawaasummaatti ce'uutu irra jira. Amma nuyi dhimmoota kana lamaan irratti rakkoo guddaadha kan nuyi qabnu. Namni dhuunfaa oomishee waggaa tokko waan nyaatu argachuun jijjiirama miti. Namni tokko waggaa tokko hojjetee isa hojjeterraa qusachuun dhaan ala qabeenyi uumamu hin jiraatu. Halkanii guyyaa hojjetee yoo qusateen ala hiyyummaan injifanna. Maaliif lakkoofsi keenya waggaadhaan ariitiidhaan dabalaa jira. Haalli qilleensa addunyaa jijjiiramaa jira. Gatiin addunyaa irratti jijjiiramaa jira. Kana dandamachuu kan dandeenyu akka nama dhuunfaatti namni tokkoon isaa jabaatee yoo qusatee investimentiitti yoo ce'edha. Nuyi aadaan qusannaa keenya maal fakkaata? Sirriitti ilaalamuu qaba. Kanaaf mootummaan keenya seera jijjiiree kanaan dura sirna darbeen qonnaan bulaan investimentiitti ce'uu hin danda'u. Mootummaan keenya qonnaan bulaadhaaf lafa investimentii liizirraa bilisa kan dhiyeessu deeggarsa adda addaa godha. Maaliif namni akka investimentiitti ce'uuf dargaggeessi keenya waldaaleen qabnu hundumtuu karaa investimentiitti akka ce'an. Akkuma gabaasa irratti sila dhiyaate parsantiin 70 ol ammas investimentiin naannoo keenya kan bara kana mirkaneessine kan qonnaan bulaaf kan dargaggootaati. Kun baay'inaan cimuutu irra jiraata. So oomishni qonnaa irratti gaggeessuun jijjiiramni qonnaa irratti fidaa jiru namni yoo qusatee qusannaan isaa investimentiitti ce'ee qofa hiyyummaa kan injifachuu dandeenya. Yookaan hiyyummaadhuma kanaan dura ture itti fufsiisuun nu tulfaachuu danda'a. Qusannaan gama mootummaatiin godhamu galii funaanamu. Dhugaadha galiin mootummaa naannoo Oromiyaa biiliyoona 16 irraa ka'ee bara kana biiliyoona 200 galchuudhaaf hojjetamaa jira. Miseensi caffee kun hoggansi raawwataa sadarkaadhaan uummanni keenya hojii guddaa hojjeteera shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Kun garuu dinagdee waliigalaa naannoo Oromiyaa irraa fudhannee yeroo ilaalu galii baay'ee xiqqaadha. Gaaffilee misoomaa sila kaaftan bishaan daandii fayyaa irratti dhimma ka'e ibsaa irratti teelekoom irratti dhimmi ka'e galiin yoo guddateen ala jijjiirama bu'uuraa irratti fiduun hin danda'amu. So namni galii taaksii adda addaa kaffaluun seera giddugaleessa godhatee kaffaluun dhimma hiyyummaa fi duubattafummaa injifachuu dhiisuu dhimma murteessu. So akka mootummaatti galii wasu walitti qabamanii galii sana mootummaan fuudhee misooma walootiif yoon oolchineen alatti jijjiiramni dhufuu danda'u hin jiru. Misoomni sila kabajamaan caffeen kun kaase hundumtuu uummata keenyaaf hin malu. Garuu immoo mallaqni ittiin hojjetamu barbaada jecha. Amma qonna naannoo keenyaa yoo fudhan inisheetivoota kana hunda bocinee qarshii biiliyoonota baay'ee qonna irratti jallisii irratti dhangalaasnee paampii finnee tiraaktara finnee deeggarsi kun hundi godhamee galiin kanarraa walitti qabamu qarshii biiliyoona 5 gadi akka Oromiyaatti. Qarshii biiliyoona 5 gadi. Kabajamaa caffeen kun seera barreen gaddaa fooyyesseen qarshii biiliyoona 5 gadi ammayyuu amma kana fooyyessitanii kan walitti qabamu qarshii biiliyoona 5 gadi. Daldalli magaalaatti gaggeeffamu namni hin kaffalaa seeraan wal harkaa fuudhaa eenyu saamaa jira ummata saamaa jira misooma ummataa saamaa jira of saamaa jira. Amma galii guddifneedha kan misoomni dhufuu danda'u. Galii mootummaa naannoo Oromiyaa biiliyoona 200 miti 500 tiriileenatti ce'uu qaba ariitiidhaan isatti hoo ceesisne malee jijjiiramni finnu hin jiru. Ariitiidhaan isatti ceesisne yeroo jennu maal jechuudha namni waan hojjeterraa mootummaa biratti qusatee mootummaan immoo isa fuudhee misooma walootiif akka oolchu gochuudha. So kana sadarkaa barbaadamutti akka amma jijjiirama irratti hin finnetti jijjiiramni amma barbaadamu dhufuu hin danda'u. Amma ta'e foqoquu dandeenya jijjiirama garuu fiduu hin dandeenyu. Fayyaa irratti dhimmi sila kaaftan hospitaalota Oromiyaa amma jiran kana dachaa 3 ol Oromiyaa keessatti kan barbaachisu. Garuu har'a hospitaala tokko ijaaruudhaaf birrii meeqa barbaada? Meeshaa bituudhaaf qarshii meeqa barbaada? Kana uummata keenyaaf kabajaan dhiyeessuun barbaada. Kanaaf dhimmi galii dhimma egeree uummata keenyaati. Galiin sun deebi'ee misoomaaf akka oolu immoo sadarkaatti to'annoo cimaa gaggeessuun hin barbaachisa. Galiin garuu sadarkaa hundatti walitti qabamuu danda'u ture jira. Maal eeggate seeraaf hojimaata eeggate galiin nagayeedhaan ala walitti qabamu jiraannan uummanni keenya iddoo tokkotti keessummeessuun qabu. Namni galii nagayeedhaan ala funaanu diina uummata Oromooti. Bakka kamiyyuu kan jiru galiin nagayeedhaan seeraan garuu funaanamutu irra jiraata. Parsantii 4 irra kan jiru kun ariitiidhaan parsantii 15-20 ceesuu qabu. Isaan misooma kana ariifachiisuu qabu. Tokkoffaa dhimmi jijjiiramuu qabu dhimma lamaan kana kan xiyyeeffannoo olaanaa barbaada. Dhimmi lammaffaa dhimma entrepreneurshipii fi dhimma ogummaati. Dhimma dhiyeessummaa fi dhaweessummaa fi dhimma entrepreneurship dhimma ogummaati. Dhaweessummaa irratti mootummaan naannoo keenyaa xiyyeeffannoo guddaa kennee kutaa tokkoffaarraa kaasee aga kutaa 8tti ijoollee keenya kanarratti barsiisaa jira. Dhaloonni dhufu dhaloota daldala beeku, biizinasii beeku, qaawwa gabaa jiru kan hiiku
kan kalaqu akka ta'uuf kutaa tokkoffaarraa kaasnee sirna barnootaa keenya keessa galchinee jira entrepreneurship yookaan dhaweessummaa. So gabaa keessatti rakkoon jiru qaawwi jiru carraadha malee rakkoo ta'uu irra hin jiraatu. Amma garuu nuuf rakkoo carraawwan jiru fudhanneetti fayyadamuu irratti rakkan. Maaliif maayindi seetiin keenya akkaataan sammuun keenya dubbichatti ilaalu rakkoo qaba. Kana jijjiiruudhaaf daa'imman irratti hojjechaa jira. Lammataa immoo leenjiiwwan babal'aa gaggeessaa jira sadarkaa hundatti leenjii bal'aa gaggeessaa jira kun cimeetti fuutti irra jiraata. So hawaasa interpreneurial ta'e kan kalaqu ariitiidhaan hawaasa deemu uumuu nurra jiraata. Otuu qabeenya kana hunda qabnu qabeenyichi dilbiin kun kara qabeenya ittiin jiraannutti jijjiiramuu kan dadhabeef dhaweessummaa irratti rakkoo guddaa akka hawaasatti qabnurraa kan maddeedha. Kan afaan wal qabatee kan laallamuu qabu ogummaadha. Ogummaa amma qabnuun hiyyummaa qofa itti fufsiisuu kan dandeenyu. Ogummaan iddoo hundatti fooyya'uu qabu. Mana hojii mootummaa keessatti ogummaa fooyya'uutu irra jiraata. Qonni keenya akkaataa amma deemu kanatti deema taanaan irguu ga'uu hin danda'u. Qonnaan bulaan keenya ogummaa isaa ammayyeessuu qaba, fooyyessuu qaba. Haga ogummaan qonnaan bulaa fooyya'e oomishti qonnaa kan fooyya'u. Qulqullinaanis ariitiidhaanis oomishuu kan dandeenyu. Ogummaa amma qabaan industiriin babal'achuu kan danda'u. Ogummaa tajaajila amma qabaanne seektara tajaajilaa turizimii babal'achuu kan danda'u, hoteelii babal'achuu kan danda'u. Ogummaa daldala irratti barbaachisu haga qabaanne daldalli babal'achuu kan danda'u. To haga ogummaa guddifne biyyi guddachuu kan danda'u, naannoon keenya guddachuu kan danda'u, dinagdeen keenya guddachuu kan danda'u, oomishaaf oomishtummaan keenya guddachuu kan danda'u. So gama kanaanis rakkoo guddaadha kan qabnu. Kolleejjiin leenjii fi ogummaa qabnu naannoo keenya keessa jiru irratti uummanni keenya bal'aan kallattii hundaan ogummaa irratti jabaannee hojjechuu qabna. Namni ogummaa 3-4 hin qabne jireenya boruuf iftaan dhufu injifachuu hin danda'u. Tokkoon keenya ogummaa 3-4 qabaachuu danda'u nurra jiraata. So haga ogummaa fooyyessine oomishaaf oomishtummaa keenya fooyyessine. Eegalamuun gabaa kapitaalaa sanadoota gurguramuu irratti hordofii fi to'annoo tolchuun malees guddina biyyaa fi bu'aa olaanaa qabaachuu himame. Hojiirra oolmaa gabaa kapitaalaa kunis muuxannoowwan idil addunyaa fi deeggarsa ogeessota waan hordofamuu fi namni dhuunfaa qixaan fayyadamuu akka ta'uuf ni hojjetama jedhan. Gorsaan olaanaan abbaa taayitaa qabeenya sanada Itoophiyaa Abbi Salamoon Qixxata erga gonfattuu dubbise akka taanutti dhiyaata. Qabeenyi biyyi takka qabdu qixaan hoogganamuun hojiirra oolchuu baannaan tokkoof qisaasama malleef saaxilama gama biraatiin immoo namoonni dhuunfaa fi garee muraasti fayyadamuun bu'aan silaa qaamota nanuuf ooluu danda'u hafa. Kana hambisuudhaaf Itoophiyaan yeroo dhiyoo keessa gabaa kaapitaalaa jalqabuun rakkoolee gama kanaan keessattuu gurgurtaa aksiyoonaa fa'aa irratti mul'atu furuuf sochii eegaltee jirti. Gabaan kaapitaalaa gurgurtaaf bittaa sanadootaa seeraan akka raawwatamuuf hordoffii taasisuudha. Kunis gama abbaa taayitaa qabeenya sanada Itoophiyaatiin hoogganama jechuun maalummaa gabaa kaapitaalaaf dhimmoota kana wajjin wal qabatan irratti yaada kan nuuf kennan abbaa taayitichaatti gorsa olaanaa kan ta'an obbo Salamoon Qixxaataati. Qabeenya sanadaa jechuun kaampaanii tokko keessatti ati qabeenya qabdu jechaadha. Innis manni aksiyoonii jedhamu sheerii isa innumti. Fakkeenyaaf ati Awaash Baankii irraa aksiyoona qabeenyaa jettu qabeenya sanadaa qabda jecha sartifikeetii sii kenna. Inni qabeenya sanadaa jedhama. Sekiriitii jedhamu sheer isa jennu jechaadha. Isaan ala wabii liqii jedhamu boond kan jennu innis jira. Innis qabeenya sanadaati. Manni sanada irratti beezii kan ta'e mana miti jedhamu horiis miti handaaqqos miti. Waraqata irratti kan hundaa'e qabeechaadha. Wanta ati qabdu jechaadha. Haftii ati qabdu jechaadha. Kanaaf aksiyoonii ta'uu danda'a. Wabii liqiis ta'uu danda'a. Itoophiyaatti kanaan dura akkaataan sanadoonni itti gurguramaa turan fedhii qaamolee muraasaan qofa abbumti fedhee dhaabbata bu'a qabeessummaan isaa hin beekamne irraa darbees akkaataa hoogganuuf hin danda'amneen bitamaa turuu kan himan obbo Salamoon gabaan kaapitaalaa eegalamuun isaa rakkoolee kanneen kan furu ta'ullee eeran. History biyya keenya irratti argiteetta taanaan riilistiituun kaampaanii tokko tokko aksiyoona gootaa bitaa jedhaniitu birrii nama fudhataniitu kan badannuu jiru. Lammaffaan immoo wanta qabataman taane waan budhaa waggaatti parsantii 50% argatta jedhaniitu nama seeraan taane jedhamu qabatamaan hin qabne waadaa sii galu. Kan reguleetti digoolu jedhamu kan waan tokko ta'u hin bakka hin jirreef jechaadha. Gabaan kaapitaalaa Itoophiyaatti eegalamuun isaa dhaabbileef namoota dhuunfaa aksiyoonas ta'e boondii bitataniif shakkii tokko malee otoo qabeenyi isaanii hin qisaasan yoo fedhan keessa turuun bu'aa argachuu yoo barbaadan immoo ga'ee isaanii gurgurachuu kan itti danda'anidha jedhan. Qaamolee kanneen irrattis mootummaan piroojektota gurguddoo hojjechuuf deeggarsa biyyaalaa eeguu qofa otoo hin ta'in gabaa kaapitaalaa kana keessatti hirmaachuun fayyadamummaa biyyaallee kan keessatti mirkanaa'udha jedhan. Gorsaa olaanaan abbaa taayitaa qabeenya sanada Itoophiyaa obbo Salamoon Qixxaataa. Mootummaan kaapitaala gurguddaa barbaada miti. Piroojektota gurguddaaf hin barbaada kaapitaala gurguddaa. Amma inni argachaa jiru wayi liqii biyya alaatiitiin wayi dammoo baankotarraa
boondii bituutiin yookiin immoo akka Hadaasee Giddibiif taanaan immoo boondii gurguruutiin miti. Amma alternative kapitaala mangistiifis warra piraayiveetiifis hin kennaachadha. Maaliif kennatu jettee local currencytiin wedammoo qarshii Itoophiyaatiin birriitiin jechaadha. Necessarily euro boondii ta'uu danda'a. Isaatiin boondii baasuu danda'a. Investoroonni biyya alaa warra guddaa warra corporate ta'an kanatti gurgura. Han yoomii an waggaa qonni bichaa miti. Waggaa 20 waggaa 30 gurguruu danda'a boondii sana. Kanaaf inni kaashii argatee jechaadha. Kaashii sana pirojektoota barbaaduuf oolchuu danda'a. Hojiin gurgurtaa qabeenya sanadaaf bittaa kun hojimaata saayinsii isaa eeggateef teekinooloojiin kan deeggaramu ta'uu isaarraan kan ka'e qaamoleen waan kana mijeessan warra fedhii qaban lamaan kan walitti fidan waan jiraniif abbaan taayitaa haala mijuu uumuus himaniiru obbo Salamoon Qixxaataa. Akka aksiiniin tokko akka gabaarratti gurguramuuf eeyyaman. Onyuutu eeyyama bataayitaa kanatu eeyyama bataayitaa kapitaala gabaa Itoophiyaatu eeyyama. Eeyyamsa isaa sakkeen. Nagar gan ati akka individualitti amma bituu ennaa barbaaddu akka nam tokkotti ennaa bituu barbaaddu gara peejii balama ta'uu danda'a. Amma inni amma siin jedhu dokumentiin kun. Dokumentii kana ilaaltee to'atii bituu fi yeroo isaas hin qabdu humna isaas hin qabdu ta'a. Humna isaachaan dubbistee assessmentii hojjettee analysis hojjetteetu okay kuni akkuma gaariitti anjiru kaampaaniin kun kaampaanii kanarraa tombitee aksiyooniin kun borboroolee gatii gaarii naa baasa. Yaada sanjii sana fayyinaa gurguruun barbaadu attatamaan gurguruu danda'a jetteetu wasanuufi isa kana dubbisuu sirra jiraata. Kanaafuu maal goomu inni warri kun warri dogaleessatti dalaala jennu kun warri immoo intermediary warri jennu kun laayisansii kan ta'aniidha. Kana xiinxalaniitu kana bitii kan hin bitiin siin jechuu danda'u. Akka individualitti tokkoffaa si gursuu bakka danda'anuufi. Lammaffaan immoo hojiin isaanii amma ati innaa sheerii bittu ganzaba sana eessaa akka fiddan beekamu miti. Kanaafuu KYC wedammoo know your customer isa jiru isaaniitu hojjeta.